Harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenyaa saatalaayit televiizyinii Itoophiyaa irraa Ahmadu sin dhageessifnaa oduu waliin an Xayyib Qaadiiti. Duraan dursuun hangafoota oduu. Tasgabbii dhabiinsi Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiruu fi labsiin yeroo hatattamaa hojiirra oolee argamu sochii guyyaa guyyaa daandii xiyyaara Itoophiyaa irratti yaaddoo akka uume ibsame. Sirni bulchiinsa Hoowaat biyyattii balaa irraa hambisuuf Dr. Maraaraa Guddinaas ta'ee hidhamtoota siyaasaa kanneen biroo saffisaan akka hiikuu dhaabbanni sochii biyyoolessaa Itoophiyaa waamicha isaa dhiyeesse. Humna waraana Itoophiyaa ganuun Arbanyoosh Gimboot 7 fi Adda Bilisummaa Oromootti makamanii jiru kan jedhaman loltoonni 5 fi namootni kanneen biroon himanni irratti dhiyaate. Hoogganaa tika humna xiyyaaraa ajjeesuuf ijaarsa humna tikaa keessatti hojjetaa akka turanis beekamee jira. Ammoo oduu bal'inaan. Tasgabbii dhabiinsi Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiruu fi labsii yeroo hatattamaa hojiirra oolee argamu sochii guyyaa guyyaa daandii xiyyaara Itoophiyaa irratti yaaddoo akka uume ibsame. Keessumattuu daandiin xiyyaarichaa Angoolaa fi Naayijeeriyaatti gurgurtaan tikkeettaa inni qabuu fi imalli inni godhu baatiilee darban keessatti qabbanaa'insa agarsiisuu isaa Buluumberg odeeffannoo adda addaa wabii gochuu wiixata kaleessa dubbifamaaf dhiyeessee jira. Biyyoolee lammaan kana qofa irraa gurgurtaan tikkeettaa $200 miliyoona ol liqaan hin kaffalamne jiraachuu isaa gabaasaan oduchaa dhimmicha irratti gabaasni dhiyeesse ni ibsa. Liqaan gurgurtaa tikkeettaa hin kaffalamne kun humna dinagdee daandii xiyyaara Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumee kan argamu yeroo ta'u, dhaabbatichi maallaqa hin kaffalamne kana deebisuuf yaalii godhaa jiraachuun isaas beekamee jira. Daandii xiyyaara Afrikaa keessatti argaman keessaa isa hangafaa fi bu'aa galiitiin akka beekamu kan dubbatan daandiin xiyyaara Itoophiyaa kun hooggantoonni buufata xiyyaarichaa baajata waggaa darbeen bu'aa galii 18% bu'aa guddinaa galmeessisuu isaa ibsuun haala dur jiru irraa gadi bu'iinsa inni agarsiise akka hin mul'anne deebii isaanii laatanii jiru. Haa ta'u malee labsii yeroo hatattamaa hojiirra oolee argamu sababa gochuun biyyooleen Awurooppaa lammiileen isaanii gara Itoophiyaatti akka hin imalle beeksisni imala isaan baasaa turan galii daandii xiyyaarichaa irratti dhiibbaa olaanaa uumuun isaa beekamee jira. Waldaan geejjiba idilee addunyaa gama isaatiin daandiin qilleensa Afrikaa keessatti argama waggaa kanaa fi waggaa dhufutti addunyaarraa kubbaaniyyoota bu'aa hin arganne akka ta'anu gabaasa isaa torban kana baase irraa beekuun danda'amee jira. Dhimmicha irratti deebii kan laatan hojii raawwachiisaan daandii xiyyaara Itoophiyaa kan ta'an obbo Tawolde Gabra Maariyaam tasgabbii dhabiinsi biyyattiitti argamu sochii guyyaa guyyaa dhaabbaticha irratti dhiibbaan inni uume tokkollee hin jiru jechuun haalanii jiru. Haa ta'u malee du'a namoota 500 ol ta'aniif sababa kan ta'e mormiin uummataa kun imaltoota baay'ee irratti sodaa fi shakkii uumee akka argamu tamsaasni odichaa ibsee jira. Baatii darbe ministeerri biyya alaa Biriitaaniyaa yaadachiisa imalaa inni baase irraa ka'uun kubbaaniyyoonni daawwachiiftootaa baay'een imala isaanii gara Itoophiyaatti godhuuf turan haquun isaanii kan yaadatamudha. Tarkaanfiidhuma kanaan turistoonni kumaan lakkaa'aman imala isaanii gara biyyoota Afrikaa birootti jijjiiruu isaanii gaazexaan The Guardian jedhamu gabaasee jira. Kun kanaan osoo jiru yeroo darbe naannoo kaaba Gondaritti loltoota mootummaa fi qabsaa'ota Arbanyoosh Gimboot 7 gidduutti lola godhamee ture irraa kan ka'een hubachiisa imalaa baasee kan ture mootummaan Biriitaaniyaa hubachiisichi akka itti fufu wiixata kaleessaa irra deebi'uun murteessee jira. Lammiilee isaatiif hubachiisa kan tamsaase ministeerri biyya alaa Biriitaaniyaa Tsagadeet Armaacoo Gadii fi naannolee kaaba Gondaritti sochii barbaachisoo hin taane akka hin goone ibsa isaa irratti tuqee jira. Mootummaa Biriitaaniyaatti dabalataan ministeerri biyya alaa Ameerikaa torbee darbe lammiileen ishee gara Itoophiyaatti imaluurraa akka of qusatan irra deebi'uun hubachiisuun ishee kan yaadatamudha. Yeroo lammaffaaf hubachiisa isaa kan facaase mootummaan Ameerikaa lammiileen ishee gara Itoophiyaatti yeroo imalan rakkoon nageenyaa jara qunnamuu akka danda'us ibsee jira. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin hubachiisni Ameerikaan laataa jiru haala yeroo biyyattii keessatti argamu kan ibsuu miti jechuun qurama ishee irra deebi'uun ibsitee jirti. Sirni bulchiinsa Hoowaat biyyattii balaa irraa hambisuuf Dr. Maraaraa Guddinaas ta'ee hidhamtoota siyaasaa kanneen biroo saffisaan akka hiikuu dhaabbanni sochii biyyoolessa Itoophiyaa waamicha isaa dhiyeesse. Sochichi hidhamuu dura bu'aa dhaabbata Koongirensii Federaalawaa Oromoo kan ta'an Dr. Maraaraa Guddinaa ilaalchisee ibsa baaseen akka jedhetti sirni Itoophiyaa bulchaa jiru dirree siyaasaa banaa gochuu waltajjii biyyoolessaa lammiileen hundumtuu irratti hirmaatan akka godhamuuf haala mijeessuu akka qabu ibsanii jiru. Ibsa sochiin biyyoolessa Itoophiyaa baase irratti akka caqasametti tarkaanfiin hidhaa Dr. Maraaraa irratti fudhatame kan agarsiisu sirnichi abdii kutachuu isaa fi gara badiinsaatti adeemuu isaati jedhanii jiru. Dr. Maraaraa Guddinaan namoota baay'ee biratti qabsoo nageenyaa gaggeessuun akka fakkeenyaatti hoogganaa siyaasaa ta'anii kan fudhataman akka ta'an sochichi ibsa isaa irratti caqasee jira. Sirnichi mana hidhaatti tarkaanfattoota haqaa bilisummaa gaaffii dimookiraasii ta'an namoota danqee argamu kana
abjuu isaanii dhugoomsuuf lammiileen hundumtuu harka wal qabachuun akka qabsaa'an sochiin biyyoolessa Itoophiyaa kun waamicha isaa dhiyeessee jira. Sirni Hawwaat aangoo irraa fonqolchame haqni dimokiraasiin bilisummaan Itoophiyaatti akka dhugoomu lammiileen barbaadan hundumtuu sochii biyyummaa kanaan qabsoo jalqabame kanatti makamuun qabsochi akka jabaatu waamicha isaanii dhiyeessanii jiru. Hawaasni idil addunyaa hundumtii sirna cunqursaa kanaa wajjin dhaabbachuurraa ummatoota Itoophiyaa cinaa akka dhaabbatan sochichi waamicha isaa dhiyeessee jira. Sochiin biyyoolessaa kun dhaabbattoota kanneen akka Arbanyoosh Gimboot Sabaatti, Adda Dimokiraatawaa Oromoo, Paartii Uummata Affaarii fi Sochii Dimokiraatawaa Sidaamaatiin akka hundeeffame kan yaadatamudha. Humna waraana Itoophiyaa ganuun Arbanyoosh Gimboot Sabaattii fi Adda Bilisummaa Oromootti makamanii jiru kan jedhaman loltoonni 5 fi namootni kanneen biroo himatni irratti dhiyaate. Hoogganaa tika humna xiyyaaraa ajjeesuuf ijaarsa humna tikaa keessatti hojjetaa akka jiranis beekamee jira. Abbaan alangaa federaalawaa himata yakkaa shororkeessaa kan irratti dhiyeesseen himattootni 2 miseensa ministeera humna waraanaa biyyattii kan turanii fi 3 ammoo miseensa Arbanyoosh Gimboot Sabaattii fi ABO akka ta'an sabquunnamtiileen biyya keessaa gabaasanii jiru. Guyyaa muraasaan duratti himatni kan irratti dhiyaate himatamtoonni 5 magaalaa Bishooftuutti hoogganaa tika humna xiyyaaraa ajjeesuuf socho'aa akka turanis himatni irratti dhiyaate kun kan ibsudha. Awwal Abbaa Giddii fi Sayyid Mahammad miseensa humna waraanaa biyyattii akka turan kan ibse himataan abbaa alangaa Sayyid Mahammad, Andu'aalam Yaasinii fi Samiiraa Amaan himatamtootni jedhaman ammoo jiraattota naannoo Oromiyaa, Beenishaangul Gumuz akkasumas jiraattota Suudaan kibbaa ta'uu isaanii waraqaan himannaa isaanii irratti dhiyaate ni ibsa. Himatamtootni kun gara Suudaan kaabaatiin darbuudhaan gara Itoophiyaatti seenuuf Arbanyoosh Gimboot Sabaattii fi akkasumas miseensota ABO kaadhimuun gocha shororkeessitoota raawwachuuf socho'aa akka turan himataan abbaan alangaa federaalawaa beeksisee jira. Himatamtoota kana keessaa jiraataa naannoo Lixa Shawaati kan jedhame Andu'aalam Yaasin magaalaa Bishooftuutii fi magaalota adda addaatti miseensota argamaniif irra caalaatti loltoota humna waraanaa kaadhimuuf ajaja dabarsaa ture jedhamee jira. Haa ta'u malee himatamaan kun ajaja dabarsee jira miseensota jedhameef ragaan qabatamaan kan hin jirre yeroo ta'u hoogganaa tika humna xiyyaaraa ajjeesuuf qaamolee biraatiif ergaa dabarsuuf socho'aa osoo jiru to'annaa jala ooluu isaa gaazexaan Riippoortar Finfinneetti maxxanfamu gabaasa isaatiin ibsee jira. Himatamtoonni kanneen biroo baatii caamsaa bara 2008 jalqabee sochii godhaa akka turan himaticha irratti ibsus to'annaa jala guyyaa oolanis ta'ee bakka itti hidhaman hin ibsine. Labsiin yeroo hatattamaa labsamuu isaa irraa kan ka'een guyyaa guyyaan naannoo Oromiyaatti dargaggootaa fi beektota irratti gidiraan hangasiin jedhamne fudhatamaa turuu isaa Liigiin Dhala Namaa Gaanfa Afrikaa ifa godhe. Liigiin mirga dhala namaa guyyaa 60 guutuu Oromiyaatti mata duree jedhuun ibsa baaseen labsiin yeroo hatattamaa hojiirra ooluu isaatiin guyyaa 60 darban keessatti dargaggoonni Oromoo baay'een barattoonni sadarkaa lammaffaa, barattoonni kolleejii fi yuunivarsiitii akkasumas barsiiftota irratti haleellaanii fi ukkaamsaan xiyyeeffatee raawwatamaa turuu isaa ibsee jira. Bulchiinsi Hawwaat mirga dhala namaa irratti gidiraan inni fudhataa jiru gama gabaasa isaatiin ragaa walitti qabataa akka ture kan ibsee Liigiin mirga dhala namummaa kun sarbamiinsi mirga dhala namaa irratti raawwatame uummata addunyaatiif fagochuu isaa akka itti fufu beeksisee jira. Akka odeeffannoo Liigii mirga dhala namaa Gaanfa Afrikaatti hanga ammaatti gabaasa walitti qabameen gareen Hawwaat Agaazii jedhamu guyyaa guyyaan hidhaa, ajjeechaa, gudeeduunii fi ukkaamsaa dhoksaatti dabalatee sarbamiinsi mirga dhala namaa hundumti akka raawwatamaa ture ilaalee jira. Yuunivarsiitiin Wallaggaa Naqamteetti argamu torbee jalqaba muddeetti barattoota ukkaamsamanii fudhataman 8 keessaa barataa qo'ataa injinaringii waggaa 4 kan ta'e Sabboonaa Caalchisaa, qo'ataa siivil injinaringii waggaa 2ffaa kan ta'e kan Raaj Mootummaa fi Yuunivarsiitii Rift Vaalii irraa kan fudhatame qo'ataa akkaawuntiingii waggaa 2ffaa kan ture Naabulii Misgaanaa Warqinee keessatti argamu. Haala walfakkaatuun godina Lixa Shawaa bakka Tullu Boolloo jedhamtu irraa mana barumsaa Hebrat keessatti barsiisaa ikoonomiksii kan ture barsiisaan Abbabaa Angaasaa jalqaba baatii muddeetti ukkaamsamanii fudhatamuu isaanii ibsichaan tuqee jira. Liigiin mirga dhala namaa kibba Oromiyaatti godina Baalee Aanaa Adda Abbaatti hawaasa gudeedoo fi jiraattota naannoo Darrabaa irraa odeeffannoo walitti qabachuu isaa kan ibse. Odeeffannochi akka lakkoofsa warra Awurooppaatti guyyaa muddee 6 halkan irratti dargaggootni fi beektotni baay'een ukkaamsamuun bakka hin beekamne geeffamuu isaanii kan ibsu ta'uu isaa beeksisee jira. Hawwaat naannoo Oromiyaatti guyyaa guyyaan osoo walirraa hin citin jiruu namootaa gara gaddaatti jijjiiree jira kan jedhan Liigiin mirga dhala namaa kun lammiileen guyyaa guyyaan imimmaan harcaasaa oolanullee eenyumtu qaqqabuuf hin dandeenye jechuun ibsee jira. Naannichatti wanta raawwatamaa jiru hubannoo kan qaban hawaasni idil addunyaallee
callisuun isaanii akka isa gaddisiisee ibsee jira. Hawaasni addunyaa dhimma kana ilaalchisee tarkaanfii fudhachuun dhimmicha dhaabsisuu irra callisuu filachuu isaa itti dabalataan ibsichi caqasee jira. Ibsichi xumura irratti naannichatti wanta raawwatamaa jiru liigiin mirga dhala namaa kana akka yaaddessee ibsuun hawaasni addunyaa hundumtuu mootummaa sirna abbaa irree Hiwaat irratti tarkaanfii qabatamuu akka fudhatuu fi uummata Oromoo cina dhaabbachuu isaa haa ibsu jechuun waamicha isaa dhiyeessee jira. Ibsa isaa kanas dhaabbattoota biyyoolessaatii fi idila addunyaatiif ergee jira. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu keenya xumurreerraa qophiilee hafanii wajjin turtii gaarii. Rareef riqicha jaarree galaana kamaa ta'u Atillee yaa keessummaa ol darbuuf qajeelte kaa Olaaf golloon kan abbaa keessummaan diinqaan gahu Odeebbaa shiraan qabaa kan diree keessaa dhahu Du'eetan bada malee keessummaan diinqaan gahu Uduu abbaa koo haa ta'u Uduu abbaa koo haa ta'u Dubbiin kun icciituma odaan guyyaan daraaru Kormi gateettii sobaa gadaameel baasin nyaaru Biiblee rorroon sarminee raabaaf doorii dhaqabu Tankiif jettiidhaan dhuftus dhaloonni qubee kuni sodaa qawwee hin qabu ajjeeseetu dibata du'us gumaasaan nafu du'us gumaasaan nafu numa baasa gumaa keenya gara laafuun ammeenyaa diinaa nutti bitte kaa harreedhaaf okaa hamnaan garbuu malee jette kaa kan qubatti qabantu qubaa namatti qabaa Qaaraa harkaan dhaabanii booddeen shii nama gubaa nama haaloon baafannee nama lammiin falmanne dugdarraan dhabdu qubaa hamattu quba quba siin nama yaa namanaa yaa namicha fira koo yaa namicha fira koo yaa diimaa diinaaf dibbee tulluu sitti jiguumoo lammeen si jiguu wayyaa Afaan namaan dubbatta akka tamboo fi gaayya guutuu sawwaalchaan qabdu badduus barbaachaan qabdu koo lammii keessi wayya anu lammii keessi wayya Nallofa jedhee yoo mafe nallolas jedhee yoo marafe dheeraftus karaa nanambe nurrafe garaan narrafiftu diina geerraa roorriftu akkamii lammeetti calle soorataan kan booree qabu kormatu lagaa bookkisa lafti yoo bariidin innisa hantuuta lubbuudhaan jirtu boofatu jira liqimsa diinni haqa keenya didimsa Dandeenyu hundeen buqqifna yoo ditte ilmootti guddifna diina buqqisuudhuma qabna Kan gaaf duraalee gumaan hin baane jedha kunni Jabaatee mirgaa biyyaa falma dhaloonni har'uma jabeessi bullaan lafee taati tiruuni mirga uumamaallee nurraa mulquuf jirti jarreeni ulaan baniini kophaa jalaan seenti gadeeni jallaa jabeessi abbaadhumaan tolti keeni jedhiini ijaarsa kee tolchi jedhiini abbaadhumaan tolti keeni gumaa si nyaanni maallaqaani
ajjeefne baafana dhiigaan sodaa qawween qabnu jedhiini of kaabachiisuun eegumaani. Xinnoon qabdu diinan tuffatini gaayyoon dhiira okkolchiisa. Hinaamanin alagaan bineensa bishaan si nyaatu si kofalchiisa. Nu callifna arba ciise seetee nu dammaqna boolla meeqa buute. Akka dhukaaf tefsilaa dhumneerra gamtaan lolle kanumaaf cimneerra. Harki mirga kooti camnaan mee harki bitaa maal harka sana hubataatu harka ormi yoo dhiichifatu jidha keenya hoolamni mana hidha nulleen akka dhiichifnu fedha ormi yoo burraaqee kolfuu koo garaan didee gammachuu jaallan koo dhuman daaga goota tugumaa baafata gaafa ajjeeses dhaadata kan du'e seenaa yaadata. Sagal waraanu waylugna taane tooftaadha baaf turre duraanu hayyuun wal taatee biyya falaa walitti tasaasa lubbuun sodaanne harka qullaa morma rasaasa onnees jennaanii sanyii taaddeetii bardhaloonni gama hicciitii sadaamsaa dootii barfakkeenyi jedhiini sodaa qawween qabnu jedhiini of kaabachiisuun eegumaani. Damma of dibdanii afaani maalum nu sossobdu malaani haraara keenfeenu jedhiini ajjeefne baafana dhiigaani sitti jiguuf jira bargaarri bilisummaa keenya haraarri. Turistoonni kumaan lakkaa'aman imala isaanii gara biyyoota Afrikaa birootti jijjiiruu isaanii gaazexaan The Guardian jedhamu gabaasee jira. Kun kanaan osoo jiru yeroo darbe naannoo kaaba Gondaritti loltoota mootummaa fi qabsaa'ota Arbanyoosh Gimboot Sabaatti gidduutti lola godhamee ture irraa kan ka'een hubachiisa imalaa baasee kan ture mootummaan Biriitaaniyaa hubachiisichi akka itti fufu wiixata kaleessaa irra deebi'uun murteessee jira. Lammiilee isaatiif hubachiisa kan tamsaasee ministeerri biyya alaa Biriitaaniyaa Tsagadeet Armaacoo gadii fi naannolee kaaba Gondaritti sochii barbaachisoo hin taane akka hin goone ibsa isaa irratti tuqee jira. Mootummaa Biriitaaniyaatti dabalataan ministeerri biyya alaa Ameerikaa torbee darbe lammiileen ishee gara Itoophiyaatti imaluurraa akka of qusatan irra deebi'uun hubachiisuun ishee kan yaadatamudha. Yeroo lammaffaa hubachiisa isaa kan facaase mootummaan Ameerikaa lammiileen ishee gara Itoophiyaatti yeroo imalan rakkoon nageenyaa jara qunnamuu akka danda'us ibsee jira. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin hubachiisni Ameerikaan laataa jiru haala yeroo biyyattii keessatti argamu kan ibsuu miti jechuun qorama ishee irra deebi'uun ibsitee jirti. Sirni bulchiinsa Hawwaat biyyattii balaa irraa hambisuuf Dr. Maraaraa Guddinaas ta'ee hidhamtoota siyaasaa kanneen biroo saffisaan akka hiikuu dhaabbanni sochii biyyoolessa Itoophiyaa waamicha isaa dhiyeesse. Sochichi hidhamuu dura bu'aa dhaabbata Koongirensii Federaalawaa Oromoo kan ta'an Dr. Maraaraa Guddinaa ilaalchisee ibsa baaseen akka jedhetti sirni Itoophiyaa bulchaa jiru dirree siyaasaa banaa gochuu waltajjii biyyoolessaa lammiileen hundumtuu irratti hirmaatan akka godhamuuf haala mijeessuu akka qabu ibsanii jiru. Ibsa sochiin biyyoolessa Itoophiyaa baase irratti akka caqasametti tarkaanfiin hidhaa Dr. Maraaraa irratti fudhatame kan agarsiisu sirnichi abdii kutachuu isaa fi gara badiinsaatti adeemuu isaati jedhanii jiru. Dr. Maraaraa Guddinaan namoota baay'ee biratti qabsoo nageenyaa gaggeessuun akka fakkeenyaatti hoogganaa siyaasaa ta'anii kan fudhataman akka ta'an sochichi ibsa isaa irratti caqasee jira. Sirnichi mana hidhaatti tarkaanfattoota haqaa, bilisummaa, gaaffii dimookiraasii ta'an namoota danqee argamu kana abjuu isaanii dhugoomsuuf lammiileen hundumtuu harka wal qabachuun akka qabsa'an sochiin biyyoolessa Itoophiyaa kun waamicha isaa dhiyeessee jira.
sirni Hawwaat aangoo irraa fonqolchame haqni dimokiraasiin bilisummaan Itoophiyaatti akka dhugoomu lammiileen barbaadan hundumtuu sochii biyyummaa kanaan qabsoo jalqabame kanatti makamuun qabsochi akka jabaatu waamicha isaanii dhiyeessanii jiru. Hawaasni idil addunyaa hundumtii sirna cunqursaa kanaa wajjin dhaabbachuurraa ummatoota Itoophiyaa cinaa akka dhaabbatan sochichi waamicha isaa dhiyeessee jira. Sochiin biyyoolessaa kun dhaabbattoota kanneen akka Arbanyoosh Gimboot Sabaatti, Adda Dimokiraatawaa Oromoo, Paartii Uummata Affaarii fi Sochii Dimokiraatawaa Sidaamaatiin akka hundeeffame kan yaadatamudha. Humna waraana Itoophiyaa ganuun Arbanyoosh Gimboot Sabaattii fi Adda Bilisummaa Oromootti makamanii jiru kan jedhaman loltoonni 5 fi namootni kanneen biroo himatni irratti dhiyaate. Hoogganaa tika humna xiyyaaraa ajjeesuuf ijaarsa humna tikaa keessatti hojjetaa akka jiranis beekamee jira. Abbaan alangaa federaalawaa himata yakkaa shororkeessaa kan irratti dhiyeesseen himattootni 2 miseensa ministeera humna waraanaa biyyattii kan turanii fi 3 ammoo miseensa Arbanyoosh Gimboot Sabaattii fi ABO akka ta'an harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenyaa saatalaayit televiizyinii Itoophiyaa irraa Ahmadu isin dhageessifnaa oduu waliin an Xayyib Qaadiiti. Duraan dursuun hangafoota oduu. Tasgabbii dhabiinsi Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiruu fi labsiin yeroo hatattamaa hojiirra oolee argamu sochii guyyaa daandii xiyyaara Itoophiyaa irratti yaaddoo akka uume ibsame. Sirni bulchiinsa Hawwaat biyyattii balaa irraa hambisuuf Dr. Maraaraa Guddinaas ta'ee hidhamtoota siyaasaa kanneen biroo saffisaan akka hiikuu dhaabbanni sochii biyyoolessaa Itoophiyaa waamicha isaa dhiyeesse. Humna waraana Itoophiyaa ganuun Arbanyoosh Gimboot Sabaattii fi Adda Bilisummaa Oromootti makamanii jiru kan jedhaman loltoonni 5 fi namootni kanneen biroon himanni irratti dhiyaate. Hoogganaa tika humna xiyyaaraa ajjeesuuf ijaarsa humna tikaa keessatti hojjetaa akka turanis beekamee jira. Amma oduu bal'inaan. Tasgabbii dhabiinsi Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiruu fi labsii yeroo hatattamaa hojiirra oolee argamu sochii guyyaa daandii xiyyaara Itoophiyaa irratti yaaddoo akka uume ibsame. Keessumattuu daandiin xiyyaarichaa Angoolaa fi Naajeeriyaatti gurgurtaan tikkeettaa inni qabuu fi imalli inni godhu baatiilee darban keessatti qabbanaa'insa agarsiisuu isaa Bloomberg odeeffannoo adda addaa wabii gochuu wiixata kaleessaa dubbifamaaf dhiyeessee jira. Biyyoolee lammaan kana qofa irraa gurgurtaan tikkeettaa doolaara miliyoona 200 ol liqaan hin kaffalamne jiraachuu isaa gabaasaan oduchaa dhimmicha irratti gabaasni dhiyeesse ni ibsa. Liqaan gurgurtaa tikkeettaa hin kaffalamne kun humna dinagdee daandii xiyyaara Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumee kan argamu yeroo ta'u, dhaabbatichi maallaqa hin kaffalamne kana deebisuuf yaalii godhaa jiraachuun isaas beekamee jira. Daandii xiyyaara Afrikaa keessatti argaman keessaa isa hangafaa fi bu'aa galiitiin akka beekamu kan dubbatan daandiin xiyyaara Itoophiyaa kun hooggantoonni buufata xiyyaarichaa baajata waggaa darbeen bu'aa galii 18% bu'aa guddinaa galmeessisuu isaa ibsuun haala dur jiru irraa gadi bu'iinsa inni agarsiise akka hin mul'anne deebii isaanii laatanii jiru. Haa ta'u malee labsii yeroo hatattamaa hojiirra oolee argamu sababa gochuun biyyooleen Awurooppaa lammiileen isaanii gara Itoophiyaatti akka hin imalle beeksisni imala isaan baasaa turan galii daandii xiyyaarichaa irratti dhiibbaa olaanaa uumuun isaa beekamee jira. Waldaan geejjiba idilee addunyaa gama isaatiin daandiin qilleensa Afrikaa keessatti argama waggaa kanaa fi waggaa dhufutti addunyaarraa kubbaaniyyoota bu'aa hin arganne akka ta'anu gabaasa isaa torban kana baase irraa beekuun danda'amee jira. Dhimmicha irratti deebii kan laatan hojii raawwachiisaan daandii xiyyaara Itoophiyaa kan ta'an obbo Tawolde Gabra Maariyaam tasgabbii dhabiinsi biyyattiitti argamu sochii guyyaa dhaabbaticha irratti dhiibbaan inni uume tokkollee hin jiru jechuun haalanii jiru. Haa ta'u malee du'a namoota 500 ol ta'aniif sababa kan ta'e mormiin uummataa kun imaltoota baay'ee irratti sodaa fi shakkii uumee akka argamu tamsaasni odichaa ibsee jira. Baatii darbe ministeerri biyya alaa Biriitaaniyaa yaadachiisa imalaa inni baase irraa ka'uun kubbaaniyyoonni daawwachiiftootaa baay'een imala isaanii gara Itoophiyaatti godhuuf turan haquun isaanii kan yaadatamudha. Tarkaanfiidhuma kanaan sabquunnamtiileen biyya keessaa gabaasanii jiru. Guyyaa muraasaan duratti himatni kan irratti dhiyaate himatamtoonni 5 magaalaa Bishooftuutti hoogganaa tika humna xiyyaaraa ajjeesuuf socho'aa akka turanis himatni irratti dhiyaate kun kan ibsudha. Awwal Abbaa Giddii fi Saayid Mahammad miseensa humna waraanaa biyyattii akka turan kan ibse himataan Abbaa Alangaa Saayid Mahammad, Andu'aalam Yaasinii fi Samiiraa Amaan himatamtootni jedhaman ammoo jiraattota naannoo Oromiyaa, Beenishaangul Gumuz akkasumas jiraattota Suudaan Kibbaa ta'uu isaanii waraqaan himannaa isaanii irratti dhiyaate ni ibsa.
Himatamtootni kun gara Suudaan kaabaatiin darbuudhaan gara Itoophiyaatti seenuuf Arbanyoosh Gimboot Sabaattii fi akkasumas miseensota ABO kaadhimuun gocha shororkeessitoota raawwachuuf socho'aa akka turan himataan abbaan alangaa federaalawaa beeksisee jira. Himatamtoota kana keessaa jiraataa naannoo Lixa Shawaati kan jedhame Andu'aalam Yaasiin magaalaa Bishooftuutii fi magaalota adda addaatti miseensota argamaniif irra caalaatti loltoota humna waraanaa kaadhimuuf ajaja dabarsaa ture jedhamee jira. Haa ta'u malee himatamaan kun ajaja dabarsee jira miseensota jedhameef ragaan qabatamaan kan hin jirre yeroo ta'u hogganaatti ka humna xiyyaaraa ajjeesuuf qaamolee biraatiif ergaa dabarsuuf socho'aa osoo jiru to'annaa jala ooluu isaa gaazexaan Riippoortar Finfinneetti maxxanfamu gabaasa isaatiin ibsee jira. Himatamtoonni kanneen biroo baatii caamsaa bara 2008 jalqabee sochii godhaa akka turan himaticha irratti ibsus to'annaa jala guyyaa oolanis ta'ee bakka itti hidhaman hin ibsine. Labsiin yeroo hatattamaa labsamuu isaa irraa kan ka'een guyyaa guyyaan naannoo Oromiyaatti dargaggootaa fi beektota irratti gidiraan hangas hin jedhamne fudhatamaa turuu isaa liigiin dhala namaa gaanfa Afrikaa ifa godhe. Liigiin mirga dhala namaa guyyaa 60 guutuu Oromiyaatti mata duree jedhuun ibsa baaseen labsii yeroo hatattamaa hojiirra ooluu isaatiin guyyaa 60 darban keessatti dargaggoonni Oromoo baay'een barattoonni sadarkaa lammaffaa barattoonni kolleejii fi yuunivarsiitii akkasumas barsiiftota irratti haleellaanii fi ukkaamsaan xiyyeeffatee raawwatamaa turuu isaa ibsee jira. Bulchiinsi Huwaat mirga dhala namaa irratti gidiraan inni fudhataa jiru gama gabaasa isaatiin ragaa walitti qabataa akka ture kan ibsee liigiin mirga dhala namummaa kun sarbamiinsi mirga dhala namaa irratti raawwatame uummata addunyaatiif gochuu isaa akka itti fufu beeksisee jira. Akka odeeffannoo liigii mirga dhala namaa gaanfa Afrikaatti hanga ammaatti gabaasa walitti qabameen gareen Huwaat Agaazii jedhamu guyyaa guyyaan hidhaa, ajjeechaa, gudeeduunii fi ukkaamsaa dhoksaatti dabalatee sarbamiinsi mirga dhala namaa hundumti akka raawwatamaa ture ilaalee jira. Yuunivarsiitiin Wallaggaa Naqamteetti argamu torbee jalqaba muddeetti barattoota ukkaamsamanii fudhataman 8 keessaa barataa qo'ataa injinaringii waggaa 4 kan ta'e Sabboonaa Caalchisaa, qo'ataa siivil injinaringii waggaa 2ffaa kan ta'e kan Raaj Mootummaa fi Yuunivarsiitii Rift Vaalii irraa kan fudhatame qo'ataa akkaawuntiingii waggaa 2ffaa kan ture Naabulii Misgaanaa Warqinee keessatti argamu. Haala walfakkaatuun godina Lixa Shawaa bakka Tullu Boolloo jedhamtu irraa mana barumsaa Hibrat keessatti barsiisaa ikoonomiksii kan ture barsiisaan Abbabaa Angaasaa jalqaba baatii muddeetti ukkaamsamanii fudhatamuu isaanii ibsichaan tuqee jira. Liigiin mirga dhala namaa kibba Oromiyaatti godina Baalee Aanaa Adda Abbaatti hawaasa gudeedoo fi jiraatota naannoo Darrabaa irraa odeeffannoo walitti qabachuu isaa kan ibse. Odeeffannochi akka lakkoofsa warra Awurooppaatti guyyaa muddee 6 halkan irratti dargaggootni fi beektotni baay'een ukkaamsamuun bakka hin beekamne geeffamuu isaanii kan ibsu ta'uu isaa beeksisee jira. Huwaat naannoo Oromiyaatti guyyaa guyyaan osoo walirraa hin citin jiruu namootaa gara gaddaatti jijjiiree jira kan jedhan liigiin mirga dhala namaa kun lammiileen guyyaa guyyaan imimmaan harcaasaa oolanullee eenyumtu qaqqabuuf hin dandeenye jechuun ibsee jira. Naannichatti wanta raawwatamaa jiru hubannoo kan qaban hawaasni idil addunyaallee callisuun isaanii akka isa gaddisiisee ibsee jira. Hawaasni idil addunyaa dhimma kana ilaalchisee tarkaanfii fudhachuun dhimmicha dhaabsisuu irra callisuu filachuu isaa itti dabalataan ibsichi caqasee jira. Ibsichi xumura irratti naannichatti wanta raawwatamaa jiru liigiin mirga dhala namaa kana akka yaaddessee ibsuun hawaasni idil addunyaa hundumtuu mootummaa sirna abbaa irree Huwaat irratti tarkaanfii qabatamuu akka fudhatuu fi ummata Oromoo cina dhaabbachuu isaa haa ibsu jechuun waamicha isaa dhiyeessee jira. Ibsa isaa kanas dhaabbattoota biyyoolessaatii fi idil addunyaatiif ergee jira. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu keenya xumurreerraa qophiilee hafanii wajjin turtii gaarii. Kajeelteka Rareef riqicha jaarree galaana kamaa ta'u Aatillee yaa keessummaa ol darbuuf kajeelteka Olaaf goolloon kan abbaa keessummaan diinqaan gahu Odeebbaa shiraan qabaa kan diree keessaa dhahu Du'ee tan bada malee keessummaan diinqaan gahu Uduu abbaa koo haa ta'u Uduu abbaa koo haa ta'u
dubbiin kun icciituma odaan guyyaan daraaru hormi gateetti sobaa gadaameel baasin nyaaru biiblee rorroon sarminee rabaaf doorii dhaqabu tankiif jettiidhaan dhuftus dhaloonni qubee kuni sodaa qawwee hin qabu ajjeeseetu dibata du'us gumaasaan nabu numa baasa gumaa keenya gara laafuun ammeenyaa diinaa nutti bitte kaa harreedhaaf oka hamnaan garbuu malee jette kaa kan qubatti qabantu qubaa namatti qaba qaaraa harkaan dhaabanii booddeen shii nama guba nama haaloon baafanne nama lammiin falmanne dugdarraan dhabdu quba hamattu quba siin nama yaa namanaa yaa namicha fira koo yaa namicha fira koo yaa diimaa diinaaf dibbee tulluu sitti jigumoo lammeen si jiguu wayyaa afaan namaan dubbatta akka tamboo fi gaayya guutuu sawwaalchan qabdu badduus barbaachan qabdu koo lammii keessi wayya anu lammii keessi wayya Nallofa jedhee yoo mafe nallolas jedhee yoo marafe dheeraftus karaa nanan yoo rafe garaan na rafiftu diina keerraa roorriftu akkamii lammeetti callee soorataan kan booree qabu kormatu lagaa bookkisa lafti yoo bareedin innisa hantuuta lubbuudhaan jirtu boofatu jira liqimsa diinni haqa keenya didimsa dandeenyu hundeen buqqifna yoo ditte ilmootti guddifna diina buqqisuudhuma qabna kan gaaf duraallee gumaan hin baane jedha kunni jabaatee mirgaa biyyaa falma dhaloonni har'uma jabeessi bullaan lafee taati tiruuni mirga uumamaallee nurraa mulquuf jirti jarreeni ulaan baniini kophaa jalaan seenti gadeeni jallaa jabeessi abbaadhumaan tolti qeeni jedhiini ijaarsa kee tolchi jedhiini abbaadhumaan tolti qeeni gumaasi nyaanni maallaqaani ajjeefne baafana dhiigaani sodaa qawween qabnu jedhiini of kaabachiisuun eegumaani xinnoon qabdu diinan tuffatiini gaayyoon dhiira okkolchiisa hinaamanin alagaan bineensa bishaan si nyaatu si kobalchiisa nu callifna arbaciise seetee nu dammaqna boolamee qabuute akka dhukaaf tefsilaa dhumneerra gamtaan lolle kanumaaf cimneerra